bakka aartii Oromoo kana bifuma kanaan guddifnettee sammuu si keessa yaadaa turte waan yaannu lamaantu walitti dhufee wal argatee yaanni keenya wal argatee hojii wajjin eegalle amma walaloo gara 30 olii wajjin barreeffannee qabna. 30 ol keessaa 6 hojjanneerraa 20 wayitafe. 20 wayitafe malee karoorri gara fuula duraatti haga gaafa lubbuun keenya nu keessa jirtutti walalootti ofuunnaadha sii galee obboleettiidha waan taateef. Amma Aishi Hasan. Kolfina kan waan dubbataa. Wallahi isin qofa yeroo kana nama wajjin hojjetan ijoolleen suuraa keenya viidiyoo keenya muranii bakka adda addaatti gadhiisanii wal biraa bareeddu maashaallah jechuun wanta adda addaa jechuun akkuma jirutti ta'ee ka'ee amma qabxii lammaffaa biqiltuuf doktor maaliif walitti naafuree jaalallee miti yoomaan akka masaanutti ilaalamaa turanii jaarsummaan maaf ture isa jedhameefi doktoriitu akkuma uummanni nu shakkitee maal jette haala kamiin walaloo qorataa koo biqiltuu koo jettanii waliif hojjattu isin obbolaadha akkamitti akkasitti waliif hojjattu dhiisuu qabdu walaloon hojjattanu lammata innaan lakki isin anaaf obboleettiidha ammas taanaan waan isiitti dhufu hunda fudhadhee rakkinni si rakkina kootii rakkinni koo rakkina siitii kanaaf agadhumaa wajjin xumurraa jedheen walaloo sana yookaan walaloo filadhu yookaan filadhu ennaan isiis walaloos biqiltuus nan filadha. Biqiltuu dhabee si jaallachuu hin danda'u jaalladhee biqiltuu dhabuu hin danda'u isiin obboleettiidha waan taateef. Afraffaa godhatta jechuudha. Waa'ee jaalalaa nuti bara waa'ee walaloo jedhamu. Guma bakka tarii haasaan keenya kun si tuffadhee illee osoo hin taane tarii manguddoo si caaltu nama guddaa dubbii gallaalu barbaada ta'uu dhabaa malee yookiin atumti nama dabalachuu qabda malee qorataan afaaniin suma kanayyuu afaanumaan mo'atee maali jennaan uummanni hawaasnis beeka ijoollee meeqa afaanuma kanaan obboleettii dheedhaa kara 30-40 ammaatti argitee kaate amma takkana itti waan hojii hojjetamee ka'e kana hundarratti afaan saatiin jara durbaa miti sumayyuu mo'ateen naan atumtinuu ana qofatti muraarta obboleettiidhaan jaalallee keetti gaafa isin jettan waa biraan natti dhaga'a miira bira isii gaafadhaa walalocha filattamoo maammee filattedha yoo si walaloon filadhu maammeen filadha itti anarraa kaasee wajjin hojjechuu dhiisuuf qophiidha dhugaa dubbachuu sanan barbaada anis kanan barbaada biqiltuu walaloon qorataa wajjin malee hin hojjetamne siin ta'uu taanaan umaa rakkoon qabu walaloon qorataa wajjin malee hin ta'u taanaan kunoo amma naa gaafadhu yaada bareedaa amma fiddi galatoma waan shakke waa wayyaa dadhegaa akka murteessinaan jettanii qorataa waa gaafachuu barbaadu maamne quuqamni kee wayina seeneera waan shakke qorata gaaffii wayinsi gaafadha namoonni kaleessaas har'aas nu taallabu waan ta'eefi gaafa natti dhuftu sana waa wayin fuuchuuf deemaa gammachuun qabaa gammachuu koonaa gammadaa utuuti jettee nu wajjin teessee haasoftuu doktor kan isiin dhufte biqiltuudhamoo nama biraati shakkiin ati gaafas akka zargiitti gammachuu koonaa dargiin gaafa sana walaloo eebbisaa ture walaloo albama tokko finee eebbisiisaa ture dhugaa dubbachuu jettiin nana buqqa'ii nama keessa ayyee kottu yoo nyaattaa kottu kakoo bishaan dhugaaraa soori bakka an barbaadan akkana taanan walaloon eebbifamu sin jiru amma qorataan of keessaa bahee dhugaanaa baasutti wallaa hin ta'u dubbii fideera dubbii wallaa hin ta'u wannaaf amma
amma qorataattan deebi'an qorataa koo gaafa sanaatoo walaloon eebbisaaf hin jenne miira jaalalaa bareedaa tokkoon guutamtee dhuftee egaa biqiltuu obsasiifa kennu siife sawwaa tokkoon silan sitti milaan jalqaba qalbiin atti hin cabin haga yoon dubbadde ani ko dubbii gabaabsinaa dhaabar wanti walitti nan gabaabsa eegama wanti kun xumura irraa qulqullaa'uu qaba jettanii dhugaa kaleessaa jirtu sana yoo dhoksinee irra darbine seenaanis nu gaafata waan ta'eefi qorataa irraa waa qulqulleessuu barbaade qorataa gaafa sana miila eebba walalootu hin taane miira jaalalaa bareedaa tokkoon guutamtee dhuftee wanni kun dhugaadhaa dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'eeraa na amani jechati jette fa'itu jira gaafa sana. Wanni sun doktora tarii sirkaa wal makate ta'e ilaal waa lama eebbisa achirratti immoo achirra amma naafsi wal qabaa jira qorata walitti qabsoofna kaleessa wajjin jibbamnee ture wajjin jibbamne wajjiniin makiinaa nurra baafamaa ture haa ta'u dhugaa immoo hin dabsinu. Dhugaa jirtu himneetuma garuma tokkotti isiinis rabbumaanis yaa wakkalaattu jennee deemna. Nuyi kanarra jiru doktor dhuftee jennaan ajandaa sana jijjiirti maa'inni utuu doktoriin ta'e isiidha jettaa'u gaafa sana isiin dhufnaan immoo isiin dhuftee hin boossee atillee funyaan si funuunee dhiigni funyaan keessaa si yaa'ee gaafa sana sooftii mana keessaa fixaamulte. Doktoraa fi yaadadhu immoo ayyee dhugaadha. Doktorri dhuftee boossee jennaan akkamittiin irratti rattee waan akkasii gootaa jettee dhuftee himannaa wayii boossee natti himattee jennaani ati gaafa sana gaa miirran ati ittiin natti dhufte suni galmee seenaa gurmaasha'uu keessatti galmeeffame waan jiruufi biqiltuu gaafa sin argine akka dubbachuu yoo ta'e jedhee doktora amma seentee baatee wanni suni gaafa sana doktoriin miti yoo dhugaa dubbachuu ta'e jedhee ammas eebba walaloos miti isii kana meeddanaa baasii isi bakka kanatti tarii isaaf qulqullooftu isinis bultiin siin diigamu. Guma yaadatu kennu yaada tokko asirratti guma qabseete al tokko ishi sitta himu goy guma duraan dursee qorataa irraa silaa deebisee natti tolaayyuan maaliif jennaan qorataan amma kam akkasiin taate hin beeku ta'uu mala maaliif jennaan Yoyaa harka fuuni akka jirtu hordoftoota kennatu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaa fararru waaqayyo isiniif haa ta'u gara chaanaalii siifan gendoo nagaan bitanii isiniin jedhee jira. Anaa dhufu jedhee akkam jirtu hundumti keessanuu tole egaa yuutuubii kanaaf warri haaraa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessaa isiniin jedha. Adaraa isiniin jedha. Keessattuu sabiskiraayibiin na barbaachisa laayik sheer naa godhaa na jajjabeessaa jabaa ofii abbaa dhumatu jabeeffata isiniin jechuun barbaade yoo walii galan alaa galu jedha Oromoon gaafa mammaaku yoo isin na gargaartanii yoo isin na bukkee dhaabattan malee alagaan dhufee manaa gochuu hin danda'u. Kanaafuu muktillee baala qabaa si malee baala qabaa jedhaman ta'e. Kanaafuu maal isiniin jechuu barbaade seete hundumti keessaniyyuu laayik sheer sabiskiraayib naa gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Tole egaa yaada kanarratti dhugaa dubbachuuf yaadni kun baay'ee waa'ee qorataafaa biqiltuu doktor Biiftuu fi biqiltuu baay'ee nama ajaa'iba yeroo hundaa dhaggeeffatan ijoollee kana jechuudha. Dhuma isaa laallasti garatti ba'u eenyuun akka qorataa fuudhu ilaalla mucaa maraati gidduutti mucaa maraachan dubartoonni dhugaa gara tokkotti cituu iseetu rakkateetis baay'ee tokko jechuudha. Kana isiniin jedha viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaa turaa isiniin jedha. Ciao bye bye. Ndagatina share like subscribe ndagatina daraa keessattuu subscribe naa godhaa dhugaa rabbi adara.